jala naasayin hayyuu jala naasayin tala. Narageeffadhu. Sheeka diinii namaatu fudhu. Sheeka diinii namaatti reeffi jedhu ofirraa buloo karamti. Maaliif amantiin namaa. Diinii namaa xinnees hin jenne nama xinnees illee hin jenne. Intala hayyuu jala naasayin aarsaa kaffalta hayyuu jala naasayin aarsaa kaffalta. Dhaggeeffadhu. An ammataa kootti. Kan sagalee nyaate kan maatiin koo gargaaraa ture. Awwalee kana gaafadhu. Awwalee kana. Kan maatiin koo na gargaaraa ture jechuudha Itoophiyaatti. Sagalee maatiin kan koo yeroo jarri waa dhabanii rakkatan kan gargaaraa tures. Kan immoo masboota hodhe sanatti viidiyoo kana akka inni booraalee bahu ajandaa ta'u. Na waraabsis isa gaafachuu hin deessu kunoo nuti rakaafte. Akka maskiinni hin gubamne akka quraanni hin gubamne kan gorsaa ture ani kunoo gaafadhu. Sagalee keessatti amantii keessa si qabanyaa amantii keenya nu kabaji nama amantii keessa tokko immoo natti mijeerina golee an dhibbatti gadi beerraa ragateerraa dubbadhan jedhin. Waa'ee amantii irratti kan jabeessee gorsaa ture ana awwalee irratti. Awwaleen gaafa kana nama xuquliisee nama guddaa ta'e nama hangafatee gaafa ni deemu isintu jala deemee yaadasaa isintu jala deemee quuqaa. Kun immoo ta'uu hin qabu. Sagalee ta'uu hin qabu. Abbaan barbaade sibiilatti mana abbaan barbaade halaannitti mana abbaan barbaade rasaatti mana jechuudha. Diinii namaa tokko imaanootiin namaa tokko hin qabu. Kanaaf. Anammoo waan siin gaddeetti. Fedhiin jaraa amantaaf amantaa walitti kaasuudha. Kan ammoo duraanis situ dhaabee ammas situ dhaabuu danda'a waan ta'eef akka goote godhi nurraa dhawwii intala kana dhiifama na gaafachiise. Amma saarraa awwalee ol kaatee obboleessa kiyya si bolookuudhaaf si tuttuquudhaaf balleesseeraa jettee dhiifama gaafattamoo uummanni maree tokko sitti akaa'u hawaasni. Hawaasni dhiifamuu wanta ati gaafattu namni beekaadha bara yaada mataansaa isin walii galtee qabduun beektaa isin walii galtanii ana xinneessuu fi garuu uummanni immoo hin ta'uu isatu bilook na godhe jedhee kanaaf hin gaafatin jedhan didara. Ati kunaame koga amantaa wal fichisiisuu nama bulooke maaliif ama gaafatti gama maaliif baaf san jedhee nama na bilook jedhee na bulooke amma yoo siin jedhee ati na bulookte ana barbaade na bulookte maaliif baaf tere Toofidee haasaa keessa fufuudhatee muyi dhaggeeffatu hima anayyuu akkanayyuu koo anayyuu dhaabee mana guddaa dubaayee jaalattee jibbitee toofidee dhaggeeffatu hima amma qabiidhaa naan baasitti minnaan qaban isii dhonde ati walitti guutee naa jechuudha. Anmo wallah wale mubaarake walitti qabeen garafa. Biyyatti gaddaa seenaan biyyatti wallahi walitti awwalee biraa jiru deesii awwalee saadhaan buuftoo sirraa awwalee biraa jiru deesii mubaarake ta'e Dubaay hin gadee jiru garafa. Bosi qoto bu qobaa kee dubbadhu ayyuko qobaa dubbadhu ayyuko Ramadaan isachi goreeraa nu laali booddeedha. Dhaggeeffadhaa rakkoo qabu laal isii baawachuu deeme immoo waa dabalaataan keetii baawachuu deeme. Abbaate bakka bultuun qabduun siin jedhe ilaal. Ati yeroo eeggattu awwalee tofamantee akka waan awwalee mootii goote dhaattas. Awwalee tofamantee afaan jaalattee jibbitee awwalee mootii jedhaati. Ayyuu kana dhaga'uu dhiisuun kee gatii si kaffalchiisa shaara na amani gatii kaffalta arra guyyaa guutuu si dhaggataa ola barbaadde. Dhaggeeffadhu amma awwalee dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhu saroon saraan likkii keessatti bara dhagaye wushoochi. Ofiina bulooki jettee. Hojii saaraa laali. Ofiina bulooki jettee si bulookte ergita raammoo dhiifama maalii gaafatti mucaa? Isa jedhee dhiifama maaliin gaafadha jarri walii galanii dhufanii. Isin walii galtee qabdu awwalee dhiifama. Mee maqaa keessa haa kaasu inni dhiirame. Gurra san hundarraa murra gurratti diishii tana name awwalee jedhee gurratti diishii tana makiinaatti karaa deemsu sana silaa dhumne raame ilaal karaa duwwaas deemsu jechuudha karaa itti deemsu dhumne makiinaa miti laate gurra diishii silaa muraan gurra qabee makiinaa sana laa fuuldura irraa buqqilnee jennaa jechuudha ilaal karaa kana makiinaa miti laate Isi Ahmadiin rakkata awwalee tofamantee dhaggeeffadhaa tima hayyuu taate Ahmadiin qoyka dhage Ahmadiin hayyuu sin jedha ranii achi hayyuu sin jedha egaa hayyuu taate dubbiillee asiillee fuudhi achiillee fuudhi fixeeti garbar gitar awwalee tuni mootii ijoollee keessatti jedhee bar mudiira ajajaa mootii kooteedha mootii kootii jedhi qaama ijoollee kiristaanaa bichaa miti kiyyallee jedhi kaa mootii kooteedha waan kiristaanaa gajararratti mudiiraa ta'u malee numaatu Ahmadiin yoo hayyuun kun hunda keessan aarsaan kaffalchiifne ilaaltanii Ramadaaniif Toofiq yoo sin saaraa wajjin aarsaan kaffalle yoo gootichi Dubaay
Mootiin Dubaayii yoon aarsaa sin kaffalchiin. Dhugaa barbaada laa. Dhugaa barbaada. Hooggi isaa yoo ta'e yoo qabachiisan. jedhee gitti na qabe akkamitti awwaleen kun harakaadha. Maskiinni rabbii akka inni guban akka quraanii guban kana. Ani amma rakkoo keessanii wallaaleen amma na kadhattee na bilooksiste. Ishee amma rakkoo Deebistee moo na baafte kanaaf dhiifama na gaafata. si baasuudha ammaan koo si baasuuf sana immoo yookiin achitti si deebisuu hin danda'a malee wanta dhiifama si gaafadhe gaara sana. Ammoo na bilooki ammoo deebisii na bilooki ammaa maddiin hin biran godha achi godhee waa hunda fataffata achi taa'e. Awwalee wallaahi naman taatanuusi. Amma Ahmadiin bira yoon gore siif ta'an siin jedhe saara. Yaa abbaa. Gaaffiinsi gaafataadha. Goruu Ahmadiin bira. Yoo gortan ganna raggatuu dhamti amma mubeetti dawwaladhaan isas. Goruu si baasaan siin jedhe waan siin gaafataadha. Ani ammanis akkaawuntii kana sirriitti. Mubaarakiin barnoota gaara beektaa Dubaayii keessattuu silaalamni. Ahmadiin siyaasa sirratti hojjetaarti. Akkati waa'ee si dhiiftee waa'ee mubee haasoftuuf hin dhagahin jalaa. Akkaawuntii kanan sirratti gufsiisaan jedhe ammoo. Abbaa awwalee musammaa sadarkaa kana ga'ee sadarkaan kee dhaqaa dhaqxee akkaawuntii hayyuu gufsiisuun iyyatte Ahmadiin si beekaga. Akkaawuntiin gufsiisa maquma kootiin awwaleedhaan walii galteeti. Awwalee yookiin birrii keessaan si ergee ta'ee. Gaafa Ahmadiin hayyuuni feemasni guddaan Dubaayiin qabdu gaafanni si sodaatee si dhiise ani immoo awwaleen jedhama. Gaafuma dhugumatti Ahmadiin si sodaatee si dhiise. Maal hin jedhu mucayyoon kun jaalala kee qabdee walee jaalala kee qabdee bira. Wallaahi jaalalan qabu dhiise. Ahmadiin tu namni goota siin jedhu ati saaraan akkaawuntiin kee hin gubannaan sodaattee dhiiftaare. Lala waa'ee wanticha walee wantichi beeku qabdu waa'ee amantiitii fi waa'ee amanticha jettu waliin. Angoota yeroon siin jedhu ragaa wajjin. Kono angoota jette ka bakka kee buute kaa kunoo ati sodaannaan. Angoota. Angoota jette kunoo. Eeka gootummaa kooti malee isin bar walii galtanii sila. Argila. Sun kan sitti yaademuu beekti dabalee malee. Dhaamsa kusitti dhaama. Dhaamsa kusitti dhaama. Ati jaalattee jibbitee ati mootii jara kiristaanaati. Mootii jaraati. Kana jedhusillee anillee jala deemu mul'isi. Maaliif barattee tamaattee achi galte waan ta'eef. Garuu immoo ati ofiin tuffachiitiin tararkaa ijoollee shamarranii ofiin dhaamin. Ati. Mana kee dhufu sibira godhe yaa sawuree mana gootaa dhufu. Gottu mana gootaa gottu. Qoy nan dhufa amman dhufutti naasa'e nan dhufa. Tee fokkoraa jirtu kana nurraa gadhaabuu qabda hayyuu keenya feemasa guddaa Dubaayiin qabdi. Awwaleetti ajaja keetiin deemama tokkoffaati nama quraana rabbii akka hin goone gorsaa ture nama maskiinni illee akka hin goone gorsaa ture ijoollee anillee si gorsaa ture keessaa bilbilee dhugaadha. Kun yeroo ilaal ijoolleen si arrabsaa turan ijoolleen keenya jechuudha ijoolleen musliimaa hundi xixiqqaa turan. Garuu quraana illee miidiyaatti salphatee maskiinni illee gummaa ture yeroo sana keessatti. Hangaafa kana si gorsaa ture. Awwalee akka quraana hin goone gorsi uummata keessatti. Ani uummata keenya nan gorsaa jedheen si gorsaa ture. Sirrii miti awwalee dubbaduma jedhama. Sirriidha waliin mari'anneerra kana dhugaadha. Wallahi keessaa illee bilbilee mara dheeraa viidiyoo kan qollee akka inni boraanee isa gochiise awwalee gochiise awwalee nama sammuu qabu nama beekamtii qabu. Akka ijoollee kiristaanatti mootii jiraatini. Ajaji isaatiin ana namni deemu hin jiru. Awwalee yoo na jaje balaan amma Ahmadiin isa kana qobaattaa sofnaa waa'ee biyyaa irratti mari'atamaa bari inni kun sadarkaa biyyaatti. Amma waa'ee saaraan siin buluu diddeeti amma dubbiin inni namni nu taasifaa jiru. Akkamitti hayyuun tokko. Sheekha birii hambite waan ta'eef sheekha birii hambitanii awwalee. Kana beekuu abdaadillee of eeggadhu. Saarraatillee sheekaan bultee buluu kun qabdu arrasuu qabdu sallee si galee. Sheekaan buluun qaba anamma nama nabilooki jedhaaru ishii nabilooki jedhaan bira taa'e. Sheekaa miti namaa tuqu isin jedhu ofirraa bulooki si galee. No sheekaa miti. Dhaggeeffadhutti ma dhaggeeffadhu. Sheekaa maaliif booda.